Godina Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti waraanni PP dargaggoota irratti doorsisa raawwachaa jiraachuu maddeen himan. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessatti waraanni PP dargaggoota magaalichaa irratti doorsisa garaagaraa raawwachaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni magaalichaa himanitti magaalaa keessatti galgala sa'a 12 walakkaa booda nama tokkoyyuu bakka itti arguu hin qabne jechuun bakkeewwan bashannanaa kan akka mana puulii irratti cufaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Waraanni PP sababa bakkoota garaagaraatti WBOn tarkaanfii irratti fudhachaa jiruuf magaalaa kanatti dhufanii tarkaanfii fudhachuu malu jechuun yaaddoo hamaa keessa galuun uummata hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbisne ibsanii. Baha Shaggar aanaa Boosatitti ergamtoonni Bilisiginnaa sirnicha balaaleffatan jechuudhaan loltoota isaa ajjeesaa jiraachuun beekame. Gabaasa dabalataaf Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Baha Shaggar aanaa Boosat ganda Siifaa battee bakka Siifaa jedhamutti dheengaddaa onkoloolessa 9 bara 2025 hidhattoonni PP isin Bilisiginnaaf amanamoo miti jechuudhaan gartuu uumanii walirratti dhukaasuun loltoonni isaanii du'uu maddeen qabatamoo keessoo isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kamaddeen keessa beekan jedhanitti dhukaasni kun kan jalqabe galgala keessaa naannoo sa'aatii 2tti yoo ta'u miseensotuma PP keessaa tokko ilaalcha hin barbaachisne garee biraatti maxxansuudhaan Bilisiginnaaf amanamoo miti ittiin jechuun wal shakkii isaan gidduutti uumameen warri kutuun raawwate jechuun ifoomsaniiru. Kaasa kanaan baay'inni waraana du'anii lakkoofsi isaanii addaan kan hin baane ta'us hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 2 du'uun halkanuma sana achumatti awwaaluu isaanii odeessi qabatamaan keessoo isaaniitti arganne ni addeessa. Warni Bilisiginnaa kan waraana sirna dhabaa fi naamusa hin qabne oomishuun lammiilee impaayaratti halkanii fi guyyaa hoomaa waraanaa itti dulchisuun nageenya uummataa booressaa kan jirudha. Gareen kun walittis deebi'uun yeroo adda addaattis wal ajjeesaa kan turanii fi ammas itti fufanii kan jiran ta'uun haalli kun erga uumamee moorichi tasgabbii dhabuudhaan walirratti gungumuu fi wal arrabsuun jeeqama keessa akka jiranis eeraniiru. Waraanni biyyaa ilaalcha paartii tokko maxxanfachuu kan hin qabne ta'us PP'n garuu akka barcuma isaa tiksanitti barsiifachuun yakka uummataa fi walirratti hojjechaa jiraachuun ni beekama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruutti loltoonni maafiyaan Bilisiginnaa dargaggoo tokko haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuun himame. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Murni garboonfataa impaayaratti akka waan sirni bulchiinsa isaa sirratuufitti murnoota isaa kallattii hundaan bobbaasee ilmaan Oromoo lafarraa fixuuf duula duguuggaa sanyii irratti kan argamu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Siiddan Barkallee bakka addaa Xuuquu jedhamu irraa onkoloolessa 7 2025 dargaggoo maqaan isaa Amsaaluu Fiqaaduu jedhamu haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuun jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dargaggoon kun ola deemaa abdii fi egeree Oromiyaa hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee jiraatu yoo ta'u badii tokko malee Oromummaa isaa qofaaf hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhamee yakkamuun loltoota gara laafina tokko hin qabneen erga ajjeefamee booda akka hawaasni fuudhee hin awwaalleef dhorkaa kan turan ta'uun baramee jira. Akkuma aanichaatti dararaan maqaa adda addaan maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru garmalee suukanneessaa ta'uu fi addatti immoo dargaggoota lafaa dhufoo ta'an kichuutti rasaasaan fixaa kan jiran ta'uun gama kaaniin ammoo finxaaleeyyii Amaaraa haala duraan barameen olitti gochoota gara jabinaa ulfaataa irratti raawwachaa waan jiraniif hawaasni hundi yaaddoo hamaa keessa galuun baramee jira. Lixa Harargee aanaa Cirootti loltoonni maafiyaan Bilisiginnaa mana barumsaa oolmaa daa'immanii tokko mooraa waraanaa godhachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalsabaafan Waggaarii. Godina Lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaa Luugoo Bacceessaa ganda Ilillii jedhamutti loltoonni maafiyaan Bilisiginnaa torban lamarraa eegaluun mana barumsaa oolmaa daa'immanii gandicha keessatti argamu qubsuma taasifatanii barattoota barnoota dhabsiisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Loltoonni sirna dhabileeyyiin impaayaratti kufaatii jalaa baraaruuf ifaajan kunneen waraanni bilisummaa Oromoo yoo dhufee miidhaanuu irraa ga'a yaada jedhuun sodaa hamaa keessa galanii halkan dirqamaan hawaasa walitti qabanii hanga gabaasni kun qindaa'etti mana barumsaa sana keessa bulchaa kan jiran ta'uun ibsameera. Hawaasni gandichaa hoogganaa mana barumsichaa wayita gaafatan homaa waan isiniif goonuu hin qabnu yoo isiniif danda'ame daa'imman keessan bakka biraa geessaa barsiifadhaa jedhee kan deebiseef ta'uun daa'imman kana bakka itti barsiifatan dhabanii rakkataa jiraachuu jiraattonni kunneen itti dabaluun ONM'if eeranii jiru. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoonni Bilisiginnaa utubuuf kufanii ka'an
manneen barnootaa dhaloonni itti doofummaa jalaa bahuu fi wallaalummaa itti qaratu doomsuuf mala dhaatanii qubsuma waraanaa godhachuun barattoota barnoota dhabsiisaa jiraachuun ni mul'ata. Lammiin baratee gaaffii mirgaa gaafata jecha jeneraal Taaddasaa Birruu irra deddeebiin afaaniin sobanii dubbachaa sodaa barcuma aangoo isaaniif qaban irraa ka'uun murni goolessaan biltsiginnaa akka waan uummataaf dhaabbataniitti olola dhugaa tokkollee of keessaa hin qabne afarsuun hawaasa burjaajessanii tajaajiloota hawaasni argachuu qabuu fi dhaabbilee tajaajila hawaasaa dantaa siyaasaa isaaniif oolfachaa kan jiran yoo ta'u yeroo ammaa Oromiyaa keessatti qofa bara 2025 kana keessa barattoonni naannoo miliyoona 3.2 ta'an mana barumsaa ala ta'anii jiraachuu ragaaleen adda addaa ni ifoomsa. Baha Wallaggaa aanaa diggaatti konkolaataan waraana PP fe'ee imalaa ture tokko garagaluun konkolaachisaa dabalatee loltoonni hedduun battalatti lubbuun darbuun dhaga'ame. Jaalseenaa qabsoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee irraa gara aanaa diggaatti onkololeessa 9 bara 2025 waraana PP fe'ee imalaa kan ture. Konkolaataan Siinootiraak tokko magaalaa aanichaa Diggaa fi Arjoo Guddattuu gidduu daandii gurraacha irratti galagaluun konkolaachisaa dabalatee loltoonni PP 60 ol kan ta'an battalatti lubbuun darbuu jiraattonni ijaan argan irratti biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Akka maddeen himanitti loltoonni Koloneel Abiyyi Ahmed kunneen magaalaa Diggaa keessa hoggaa darban konkolaataa irraa sirbaa dhiichisaa kan turan yoo ta'u magaalicha irraa osoo hin fagaatiin osuma konkolaataan deemuu gommaan irraa bahuun balaan kun qaqqabuun dubbatu. Nageenya hawaasaa booressanii misooma biyyaa mancaasuun maqaa badhaadhinaa kan himatan loltoonni faashist PP osoo hawaasa nagaa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuu fi saamuun akkasumas ajjeesanii gadda manneen jiraattotaatti uwwisuuf osoo saffisanii balaa konkolaataa isaan qaqqabeen du'uun barameera. Waraanni PP kun yeroo adda addaatti konkolaataan namoota nagaa rukutanii ajjeesuu fi madeessuu akkasumas bakka bakkatti yeroo socho'an garagaluu irraan kan ka'e miidhaa gurguddaas ofii irraan ga'aa jiraachuun ni beekama. Horro Guduruu Wallaggaa aanaa horrootti jaleewwan biltsiginnaa hidhaatti wal guuraa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa dabalataaf Jaal Urjii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Gandalootii Aannoo keessatti onkololeessa 8 bara 2025 qawwee keenya fudhattanii gara waraana bilisummaa Oromootti baduuf jettu jedhamuun milishoota bilxiginnaa 5 irraa meeshaan hiikamee waajjira poolisii aanichaatti hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen amanamoo keessoo PP arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himanii jiru. Maqaan milishoota qabamanii jiran kanneenis Lammeessaa Maammoo, Haayilee Qana'aa, Fiqaaduu Hundumaa, Dabalaa Abdiisaa fi Cannaquu namee ta'uun eeramee jira. Milishoonni kunneen armaan duras dirqamaan qabamanii guyyoota 14 qofa leenjii fudhatanii kan bobba'an yoo ta'u isaan keessaas milishoonni baay'inaan 9 ta'an meeshaa isaanii qabatanii waraana bilisummaa Oromoo Oonicha keessa socho'utti harka kennatanii jiraachuu irraan kan ka'e isaan kanaanis shakkii harka laattu jedhuun hidhanii jiraachuun beekameera. Kana malees Aanicha keessatti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoon irra deddeebiidhaan mooraa diinaa irratti fudhachaa jiru egeree isaaniif hedduu kan isaan yaaddeesse. Kaabinoonnii fi waraanni bilxiginnaa hedduun yeroo ammaa kan maatii keenyatti gallee jiruu dhuunfaa keenyaa hojjetannee jiraachuu nuuf wayya jechuun harka kennachuuf murteessaa jiraachuu fi gidduu isaanittis wal shakkiin daran jabaatee jiraachuu mada. Naayijeeriyaan bulchiinsa Boornoo keessatti haleellaa shororkeessummaa ofirraa deebisuuf tarkaanfii fudhatteen loltoonni ajjeefaman. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Loltoonni Naayijeeriyaa haleellaa qindoominaan shororkeessitootaan kaababaa kutaa Boornaa Nigamduu keessatti raawwatame ofirraa deebisuudhaaf loltoonni 4 ajjeefamanii 5 ammoo madaa'uu waraanni Naayijeeriyaa jimaata kaleessaa beeksiseera. Gareen shororkeessummaa Boko Haramii fi gareen Daesh waliin hidhata qabu bara kana buufata waraanaa bulchiinsa Boornoo irratti xiyyeeffataniiru. Haleellaa isa dhiyoo kamisa galgala raawwatameen shororkeessitootni boombii rookettiidhaan socho'u diroonii hidhatee fi meeshaalee dho'aa ofumaan hojjetaman kanneen hojjettoota waraanaa fi konkolaattota irratti xiyyeeffatan fayyadamuu isaanii dubbii imaan waraanaa himaniiru. Humni cimaan birgeedii taaksii foorsii 29 irraa argame haleellaa kana ofirraa deebisuuf gargaareera. Kunis konkolaattota ittisa dho'aa fi konkolaattota qawwee fe'umsaa hedduu miidheera jechuun waraanni kun dabalee ibseera. Shororkeessitoonni kunneen daandii dhiyeessii guddaa Nigamduu Damatoo irratti boombii daandii gubbaa IED hedduu awwaaluun yeroodhaaf sochii dhaabsaniiru. Boodarra injiinaroonni waraanaa iddoowwan dho'aan kaaman 3 qulqulleessuun daandii kana waraanaa fi siviiliidhaaf deebisanii bananiiru. Waraanni kun yoo xiqqaate namoota haleellaa raawwatan 15 ajjeesuu
ibseera jechuun TRT Afrikaan gabaase. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa diina haleeluu beeksise. Abdii fi gaaddisni sabaa woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa marti ganda moollamee Qarsaa jedhamu keessatti onkoloolessa 9/2025 halkan irraa loltoota bilchiginnaa yeroo dheeraaf uummata nagaa doorsisaa turte. Moonaa ishee keessatti itti marsuun olii fi gadi akaa'ee unkuruun loltoota 5 ajjeese 3 madeessuun kan irraa haftee baqachiisuun mooricha keessaa erga baasee booda mooricha abiddaan gubee daaressuun qawwee keemmi tokkoo fi meeshaalee booddeettaaf 4 irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Ittuma fufuun gootichi Abdii Sabaa cunqurfamtoota woboon zoonii lixaa irraa onkoloolessa 11/2025 godina kibba lixa Shaggar aanaa ammayyaa keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Reefi Abdiin Oromoo fi Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufa keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiruun loltoota diinaa akka baalaatti harcaasuun booji'ee meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan woboon zoonii lixaa aanaa ammayyaa ganda Gomboree jedhamutti onkoloolessa 11/2025 humna diinaa irratti tarkaanfii guggubduu fudhachuun shambattalatti yoo ajjeesu 11 madoo ulfaataa taasisuun wal baachisee magaalaatti galchuun hospitaalatti wal guuraa jiraachuun injifannoo cululuqaa galmeessuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo onicha beeksisee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoo.